Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatii fi kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna iddaan suuraa oduu sa'a akkanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu hojii turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessani jajjabeeffadha. Laayik sheer godhu hin dagatina kallattii gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Akka guutuu addunyaatti waggaa tokko keessatti namoonni 600,000 fi 30,000 dhibee dhukkuba HIV/AIDS wal qabatuun lubbuun isaanii darbuu yookaan du'uu gabaafamee jira. Akkasumas bara 2024 qofa keessa namoonni haaraan dhukkuba HIV/AIDS qabaman miliyoona 1 ol ta'uu gabaafamee jira. Dabalataa odeeffannoo kana qabadhee jira. Oduun itti aanu yeroo ammaa kana dhibee vaayirasii Maarbargiin qabame namni yaalamaa jiru hin jiru jedhee jira ministeerri fayyaa. Akkasumas namoonni 2 yaalli taasifamaafii ture dhukkuba kanarraa bilisa ta'uun gara qe'ee isaaniitti deebi'an jedhee jira. Dabalataa odeeffannoo kana qabadhee jira. Oduun itti aanu obbo Taayyee Danda'a mana murtii dhiyaatuun falmii cimaa taasisuudhaan falmii cimaa abbaa alangaa waliin taasiseenis waan milkaa'ee fakkaata jedhamee jira. Dabalataa odeeffannoo kanallee qabadhee jira isin biraan ga'a. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa zoonilee hunda keessatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Lola har'a bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa waliin gaggeesse irratti waraanni bilisummaa Oromoo miidhaa guddaa kan qaamatiif kan lubbuu dhaqqabsiisuun akkasumas meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Gara mootummaatii hoo maaltu jedhame kan jedhus qabannee jirra. Guutuu oduu kanneenitii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Addunyaa guutuutti waggaa tokko keessatti namoonni 600,000 fi 30,000 dhukkuba AIDSiin du'uun gabaafamee jira. Dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO gabaasa jala bultii guyyaa AIDS addunyaa muddee tokko kabajamu irratti baaseen bara 2024tti namoonni miliyoona 1.3 haaraa HIVdhaan akka qabaman beeksisee jira. Akkasumas namoonni 600,000 fi 30,000 dhibee HIV wal qabateen akka du'anis gabaasee jira. Akka addunyaatti immoo lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabaman bara faranjootaa kana miliyoona 40.8 gahe jedhamee jira. Kun akkuma jirutti ta'ee dhaabbanni fayyaa addunyaa michoota isaa waliin ta'uudhaan mata duree Breaking the Cycle Transforming the AIDS Response jedhuun guyyaa AIDS addunyaa bara kana kabajuun hooggansa siyaasaa itti fufiinsa qabu tumsa addunyaa fi mala mirga namoomaa irratti hundaa'uun weerara AIDS bara 2030tti xumuruuf waamicha dhiyeessanii jiru. Dhaabbanni fayyaa addunyaa guddina waggoota 12 darbaniif booda deebii HIV yeroo murteessaa ta'e irra jirra jedhee jira. Tajaajilli lubbuu baraaru addaan cituu jira. Hawaasni hedduun balaaf saaxilamaa jira. Haa ta'u malee qormaanni kun kutannoo dandamachuu fi kalaqa hawaasaa AIDS dhaabuuf hojjetan irratti abdiin jira jedhee jira. Dhukkubni kun Afrikaatti akkaan hammaatuu fi Afrikaa keessatti daa'imman shamarran umrii 10 keessa jiranii fi akkasumas shamarranii fi dargaggoonni hedduun saaxilamoo ta'uu dhaabbatichi beeksisuu gaazexaan The Post gabaasee jira. Oduun itti aanu dhibee vaayirasii Maarbargiin qabame namni yaalamaa jiru hin jiru jedhamee jira. Gara biraatiin immoo vaayirasii Maarbargiin qabamanii yaala fudhataa kan turan namoonni 2 dhibicharraa dandamatuun fayyuun isaanii gabaafamee jira. Ministeerri fayyaa haala dhibee vaayirasii Maarbarg ilaalchisee gabaasa dhiyeesseen erga dhibeen kun jiraachuun isaa beekame yookaan himame sadaasa 14/2025 as yeroo jalqabaatiif namni dhibee kanaan qabame akka hin jirre gabaasee jira. Haaluma kanaan samuda qorannoo namoota 179 irratti taasifame keessaa namni vaayirasii kanaan irratti argame akka hin jirre ibsee jira. Vaayirasiin Maarbarg kan keessatti mul'ate biiroon fayyaa naannoo kibba Itoophiyaa vaayirasii kanaan qabamanii dargaggoonni yaaliin fayyaa taasifamaa fi ture 2 dandamatanii Maarbarg irraa bilisa ta'anii giddugala fayyaa keessaa bahuu ifoomsee jira. Kanaanis lakkoofsi namoota dhibee kana irraa dandamatanii 4 yoo gahu samunni qorannoo dhibee kana adda baasus namoota 667 irratti taasifamuu fi isaan keessaa namoota 12 irratti vaayirasichi kana argame. Yoo ta'u warra vaayirasichi irratti argame keessaa namootni 8 du'uun gabaafamee ture. Kun akkuma jirutti ta'ee aanaan aarii kan dhibee yeroo jalqabaatiif keessatti galmaa'e dhibicha to'achuudhaaf tuuta hordoffii dhaabee hojii to'annoo hedduu hojjetaa ture jedhamee jira. Haaluma kanaan uggurri geejjibaa torban tokko aanaa aarii irra kaa'amee ture. Aanaa aarii irraa geejjibni yookaan konkolaataan irraa ba'ullee akka hin dandeenye akkasumas itti seenullee akka hin dandeenye murtaa'uun hojjetamee ture.
Hojii kanaan immoo waan itti milkaa'an fakkaatu. Oduun itti aanu deetaan ministeera nageenyaa duraanii obbo Taayyee Danda'a har'a mana murtii dhiyaatee jira. Mana murtii dhiyaatuudhaan himataawwan haaraa dhiyeenya irratti banaman 3 mormatee jira. Falmii abbaa alangaa waliin taasisaa tureenis waan milkaa'e fakkaata. Obbo Taayyee Danda'a aangorraa erga kaafamanii booda hidhamuudhaan himataawwan 3 garaagaraa irratti banamanii kan ture. Torbee tokko dura immoo himataawwan 3 biroo irratti banamuun ni yaadatama. Himataawwan 3 marsaa lammaffaa fi torban tokko dura irratti banamaniin ilaalchise har'a mormii himataa dhiyeeffachuu isaanii abokaatoon isaanii himanii jiru. Falmii ijoo abbaan alangaa dhiyeesse obbo Taayyeen himata amma ittiin himatan keessattuu gaafiif deebii hoorni konverzeeshin waliin taasisan uummata yookaan deeggartoota obbo Taayyee biratti deeggarsa ol'aanaa argate jedhamee jira. Walumaa galatti himataawwan haaraa obbo Taayyee irratti saaqaman 3 ilaalchise yaadawwan mormii himata 4 dhiyeeffachuu isaanii abokaatoon isaanii obbo Abarra Nugus BBCtti himanii jiru. Mormii himataa dhiyeessan keessaa inni tokko mirga himatamuu dhabu maamila isaaniitiin kan wal qabatu akka ta'e kanaanis obbo Taayyee miseensa caffee Oromiyaati. Heera federaalaanis ta'e Oromiyaatiin miseensi caffee yookiin miseensi mana maree tokko irratti himata dhiyeessuuf yookiin shakkiidhaan to'achuuf mirgi himatamuu dhabu irraa ka'uu qaba jedhee jira. Haaluma kanaan obbo Taayyeen bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti wayita himanni irratti banamu mirgi himatamuu dhabu irraa hin kaafamne caffee Oromiyaatiin osoo irraa hin kaasin himanni irratti dhiyaatuun sirrii akka hin turin abokaatoon isaanii obbo Abarraan himanii jiru. Inni biraa himanni amma irratti dhiyaate haasaa isaa bara 2017 keessa hoorni konverzeeshin irratti taasiseen walqabsiisuun yoo ta'u abbaan alangaa himata osoo hin dhiyeessin dura himata hundeessuuf ragaa gahaa arganneerra jedhee mirga himatamuu dhabu obbo Taayyee akka ka'uuf barreeffamaan caffee Oromiyaa beeksisuu qaba. Kunis hin taane jedheeni jira. Kanaafis himatichi kufaa taasifamuu akka qabus falmatee jira. Inni sadaffaan obbo Taayyeen kanaan dura qabiyyee fi keewwata wal fakkaatan himatamanii bilisa jedhamanii jiru. Kanaafis qabiyyee fi keewwata wal fakkaataa eeruudhaan dararaa biraa uumuun sirrii miti jechuudhaan mormii himataa dhiyeessan jedhamee jira. Mormii himataa dhiyeessan abbaan alangaa qaqqabuu isaa himuunis abbaan alangaa mormii himata dhiyaate irratti deebii akka laatuuf muddee 8/2018tti beellama qabanii jiru. Kun akkuma jirutti ta'ee gama biraatiin hidhaadhaa yoo bahan sochii naga qabeessa fi seeraa taasisaniinis ta'u uummata nurratti kakaasa. Mootummaarratti rakkoo ni uuma. Kanaafuu hidhamanii yaa mormatan kan jedhu falmii taasifame irratti dubbatame jedhamee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa zoonilee hunda keessatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'as bakkoota garaagaraatti haleellaa cimaa loltoota mootummaa irratti raawwatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Haleellaa raawwateenis miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun hedduu hojiin ala taasisuun hedduu addunyaa kanarraa godaanse hedduu madeesse hedduus booji'uun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Haaluma kana waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba Oromiyaa bakkoota garaagaraatti har'a barraaqan tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhateen miidhaa guddaa humnoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argatu odeeffannoon nu gahee jira. Haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa irratti miidhaa qaamaa fi kan lubbuu dhaqqabsiisuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun injifannoo argatu odeeffannoon nu gahe ifoomsee jira. Guutuu odeeffannoo kana akkuma nu gaheen isin biraan geenna. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwataa jiru cimsee itti fufuudhaan injifannoo gagabbataa argadhe jedhee jira. Har'as barraaqan haleellaa bakkoota garaagaraatti humnoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argatu odeeffannoo nu gahee jira. Muddee 3/2025 har'a barraaqan muggitti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu irratti dhaqqabsiisu odeeffannoon nu gahee jira. Haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen waraanni bilisummaa Oromoo akka baala mukaatti harcaase jechuudhaan kan ibse yoo ta'u haleellaa raawwatameen hedduun madaa'anii hedduun booji'amanii hedduun immoo addunyaa kanarraa godaanuu akkasumas meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatu odeeffannoon gama isaanii irraa baate ibsitee jirti. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa lixa Shaggar tibbana fufteedhaan haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwataa turee jira.
Lixa Shaggar aanota garaagaraa keessatti yoo xiqqaate aanota 5 keessatti guyyoota lamaan darban kana haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun kasara guddaa mootummaa irratti dhaqqabsiisu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma kanaan gaafa muddee 2025 Lixa Shaggar aanaa Abuuna Gindabaratitti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Aanaa Abuuna Gindabarat ganda Sankorrii jedhamutti humnoota mootummaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun magaalaa Kaachisirraa gaatee gara ganda Sankorrii bobbaatee irratti hattee hidhuudhaan haleellaa raawwateen loltoota mootummaa 6 battalumatti addunyaa kanarraa yoo godaansisu 4 immoo madoodhaan adabe kanaaf immoo bittinneessuun gara irraa dhuftetti deebise jechuudhaan odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Haleellaa raawwatame kanaan meeshaalee waraanaa hedduus heekkatamuu odeeffannoon achirra ba'e ibsee jira. Gama mootummaatti bakkoota lolli itti gaggeeffame kanaan wal qabate odeeffannoo argachuuf yaallee turre odeeffannoo argachuu hin dandeenye yookaan immoo wanti jedhamee hin jiru. Oduu gara biraatiin miseensota waraana bilisummaa Oromoo turan kan mootummaatti kana dura harka kennatan irratti yeroo garaagaratti haleellaan raawwatamuun lubbuu isaanii raayyaa ittisa biyyaatiin galaafatamuun warroota harka kennatan biratti gaafii kaasee jira. Gaafiin kunis kan ka'e raayyaan ittisa biyyaa guyyaa kaleessa Anfilootti miseensa waraana bilisummaa Oromoo kana dura harka kennate rasaasan haleeluun erga lubbuu isaa galaafateedha. Miseensa waraana bilisummaa Oromoo kana dura mootummaatti harka kennate kana haleellaa irratti raawwatuun lubbuu isaa erga galaafatanii booda reeffa isaa diida irratti gatanii biraa deeman jedhamee jira. Gama biraatiin immoo miseensa raayyaa ittisa biyyaa haleellaa isa irratti raawwatuudhaan lubbuu isaa galaafates har'a Dambidoollotti gumaan irraa kaffalame jechuudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraa ifoomsanii jiru. Oduun itti aanu kallattii baha Oromiyaatiin weerarri daangaa bifa haaraan jalqabamuu fi haleellaan humnoota hidhataniin daangaa Oromiyaa cabsanii seenuun namoota nagaa irratti raawwatamuu jiraattonni gabaasanii jiru. Muddee 2025 baha Oromiyaa kallattii aanaa cinaaksaniin hidhattoonni naannoo Somaalee daangaa Oromiyaa cabsanii seenuun duula qindaawaa gaggeessuun weerara qindaawaa raawwatuu isaanii jiraattonni himanii jiru. Akka jiraattonni jiranitti muddee 2025 ganamarraa jalqabee hidhattoonni naannoo Somaalee mootummaa naannoo Somaaleetiin deeggaraman cinaaksan gandoota Maloolee fi Kalmaalee jedhaman irratti weerara raawwachuudhaan haleellaa cimaa uummata irratti raawwatan jedhanii jiru. Mootummaan naannoo Somaalee hidhattoota konkolaataa waraanaatiin fe'ee loltoota hedduu nurratti gadi naquudhaan haleellaa nurratti raawwatuun lubbuu namaa galaafatanii yoo xiqqaate namoota 10 madeessuu jiraattonni himanii jiru. Haleellaa humnoonni kunniin raawwataniin qabeenyi hedduun manca'e hedduunis saamamuu jiraattonni himanii jiru. Yeroo weerarri kun raawwatame haleellaan kun nurratti raawwatamu gama mootummaa naannoo Oromiyaatti deeggarsi humnoota kana nurraa ittisuuf taasifame hin jiru jedhanii jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa haleellaa yeroorraa gara yerootti humnoota kanaan daangaa ce'anii nurratti raawwatamu kana akka nurraa dhaabsisuu fi furmaata akka itti kaa'us jechuudhaan jiraattonni waamicha taasisanii jiru. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kennaa nagatti nu tura.